Baay'ee galatoomaa yoo harka fuune jaalatamtootaa fi kabajamtoota qondaalota akkasuma hooggantoota jaarmayoota lafarraa warreen walitti dhuftanii har'a guyyaa kana sababeeffachuudhaan yaamicha nu gootan hundi keessaniyyuu galtoomaa isin jedha. Namoonni hedduun dubbachaa ture. Kanaaf waan jabdullee dubbachuu osoo hin taane guyyaan kun hiree akkuma namni hundinuu dubbate guyyaa itti haaromsanii guyyaa arguu fi itti haaromfatee wantoota keessa dabre hundaa'uu ilaalee yaadannoo jaallan wareegama qabsoo kanarratti godhanii qabatee namuu waadaa ofii haaromfatee gara fuulduraatitti kaayota na galmaanitti gahuudhaaf itti haaromsuudha jechuudha. Nuti illeen baroota tarii kana keessa akka dabarretti illee dabarree har'aas deemnee amma immoo gara fuulduraattis roorroo qabsoo keessatti deemaa jiru kana mo'achuudhaaf murannoo fi kutannoo ejjennoo qabaachuun dirqama jechuudha. Kaayoon nuti harkaa qabnu kaayoo dhiigaan dhufte kaayoo lafeen itti cabee dhiigni itti dhangala'ee bakka kana ga'e malee kaayoo qoosatti bakka tana geettee miti jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu kaayoo tanarratti ejjennoo qabaachuu fi ijaarama warreen kaleessaa ijaarama dhimma dhuunfaa of keessaa hin qabne qabaachuun dirqama jechuudha. Har'a wanti qabsoo tana raasu jiru dhimma dhuunfaa horaa qabsoo keessa fidachuudha jechuudha. Fedhii dhuunfaa ofii qabsoo keessa oofachuudha. Kaleessa fedhii dhuunfaa ofii osoo hin taane qabsoo tanaaf qabeenyaa fi qaamaa fi lafee isaanii itti dhabanii bakka tanaan gahan. Har'a garuu namoonni dhimma dhuunfaa isaaniitii jecha hanga qabsoo tanayyuu haaluutti yeroo deemaa jiru, yeroo wareegama lubbuudhaa kafalee jirutti har'a garuu lubbuu fi namoota waliin jiru akka dhuunfaatitti wal faarsuullee dhufu kuni abdii nama kutachiisuu hin qabu. Kan nuti beekuu qabnu wanti kuni amaanaadha. Amaanaa nutti kenname namuu kakateet qabsoo tanatti seena. Akka yeroo itti seenaniitti miti jechuu qabsoo. Namni yeroo seenu qoosattis qabsoo seenuu ni danda'a. Kara deemaalleen dhufee qabsoo seenuu ni danda'a. Garuu yeroo seenu sanitti ulaa duratti maaltu ture? Ulaa qabsoo dura maaltu jira? Harkoota san ofirra kaa'uudhaan duratti maaltu jira jedhee namuu of yaadachuudhaa qaba jechuudha. Dhalaa fi dhala ufiitiin lafee goototaatiin kakkatee har'a namni qabsootti qoosutti jira. Oromoo kana maaltu bilisummaa nu dhorke yoo ka jennu taate waadaan lafee goototaatiin nuti ilkaaniin qabatee namuu kakkateetiin itti seenu kuni akka galma barbaadamu sani hin geenneef irra guddaa irbuu nyaachuun Oromoo keessatti irbuun rakkoo guddoo nuti taatee jirti jechuudha. Guyyaa yaadannoo kanatti garuu nuti keessatti uf laallee maaliif rakkoon tun nutti rarraatii nuti hangam takka irbuu goototaa kana eeguu jirraa hangam takka wareegamtoota irbuu shinniggaa kana maaliif Oromoof baanee Sumaalee jennee hin gallu jedhanii amantii fi kutaa yeroo addaan bahaa jedhanii addaan bahuu maaliif dhaban jecha jedhu san namoonni hedduun har'a qaamnummaan qabsaadha qabsaa kaa'oti jedhee maqaa qabsoo tanaatiin socho'u hundi uf laalaa hin jiru jechuudha. Uf laaluudhaan irraa barbaachisa. Sadarkaan uf dagachuu kennaa akka bara baraan nuti gabrummaa keessaa hin baane nu taasisutti jira jechuudha. Warreen hanga har'aatitti kaayoo tana eegdanii bakka kanaan geettanii har'as yaadannoo taasisaa jirru galatoomaa galanni keessan nu osoo hin taane wal galateeffachuu kenna osoo hin taane wal faarsuu kenna osoo hin taane gaafa asxaa sirna haaraa abdii walabummaa dhiigaan gassi dhaabna yaa faajjii tokkummaa jedhame san gaafa faajjii san gadi dhaabnee tarree mootummoota addunyaatitti Oromoon biyya taatee Oromiyaan biyya taatee argamte guyyaan galateeffannaadha. Guyyaan guyyaa kana biyya teenya irratti akkuma biyyoonni ormaa guyyaa bilisummaa isaanii labsatan guyyaa bilisummaa labsanne wal galateeffachuu dandeenya jechuudha. Hanga sanitti garuu kaayoon xurii hin qabdu. Kaayoo tana warreen xureessuudhaaf deemu har'a nuti warreen xurii kaayootti laaquu deemu kanarraa abdii kanaa jecha muranna osoo hin taane kaayoo qulqulluu tana ilkaan kennaan qabannee mul'ii keenya itti dhannee galmaan ga'uun dirqama keenya hunda haa ta'u isiniin jedha. Keessummaa hedduu qabdanii galatoomaa galanni keessan bilisummaa fi walabummaa haa ta'u Oromiyaan biyya.